Baroota as dhiyoo kana Ameerikaan nagaa tasgabbii hin qabdu. Biyyoota addunyaa hunda irratti taariifa diinagdee gatti. Raashaa fi biyyoota tokko tokko qoqqobbii diinagdee rakkisti. Biyyoota tokko tokkos waraanaan burkuteesti. Garuu maaltu Ameerikaa akkas maraacha? Maaltu hundaan walitti isii buusa? Biyyoota hedduu akka ciniintuuf maaltu isii dirqisiisa? Ameerikaan sababa hedduu dhiyeessiti. Isaan keessaa tokko, biyyoonni tokko tokko adaba dhabuu. 2, biyyoonni hangi tokko ammoo gad jedhanii buluu dadhabuu. 3, Ameerikaan poolisii addunyaa akka taatetti of dhiyeessuu isiiti. Hundatti bu'uun Ameerikaa akka xiinxaltoonni siyaasa diinagdee jedhanitti Ameerikaan cinqamaa fi raatayaa jiraachuu, amala leenca dulloomee qabaachuu isiiti. Raata'uu fi cinqamuu isii duubaan sababni ijoon jiru waa'ee peetiroodoolaariiti. Peetiroodoolaariin akkamitti eegale? Ameerikaaf faayidaa inni argamsiise maali? Miidhaan inni ammoo biyyoota kaawwa irraan gahaa ture maalidha? Mee qabxii muraasa haa ilaallu. Bara 2022tti bittaa fi gurgurtaan gaazaa parsantii 88 kan geggeeffame doolaaraan. Yuuroo, paawundii, yuwaan fi maallaqoota addunyaan qabdu hundatti maaltu gale? Biyyoonni maaliif maallaqa isaaniitti dhimma bahaa gaaza akkasumas ammoo meeshaalee adda addaa alarraa hin galfanne? Wanti kun itti yaadamee moo tasa waan ta'e? Waa'een peetiroodoolaar yookaan rakkoon doolaaraan wal qabatu kan uumame bara 1971. Achi duratti akka labsii Biriitan Wuudz irratti walii galametti doolaarri riizarvii maallaqa riizarvii addunyaati. Biyyoonni tokko meeshaa bituufis ta'e gurguruuf doolaaratti dhimma bahu. Garuu ammootu doolaaratti dhimma bahuudhaa fi Ameerikaan dirqamni isii guutuu qabdu doolaara harka biyyoota adda addaa yookaan harka biyyoota adda addaa seeneef Ameerikaan dirqama warqii qopheessuu yookaan ammootu warqiidhaan sharafuutu jira jechuudha. Hanga bara 1971tti warqiin aawunsiin tokko doolaara 35tti sharafama. Ameerikaan yeroo waraansa Cold War jedhamu sanatti rakkoo hedduu keessa seenuudhaan waraana adda addaa fakkeenyaaf akka Vietnam fa'aa keessa seenuudhaan rakkoon infleeshinii akkasumas ammootu rakkoon budget deficit kun waan isii qunnameef hedduu maallaqa rakkoorra keessa seente kana irra aanuudhaaf jecha maallaqa hedduu maxxansuu eegalte, doolaara hedduu maxxansuu eegalte. Biyyoonni addunyaa waan kana taajjaban yaaddoo qaban irraa kahee doolaara qaban fudhatanii keessumattuu Faransaayii fi West Jarmaniin dhihaatan yeroo sanatti Jarmaniin bakka lamatti qoodamtee turte. So doolaara qaban kana qabatanii warqii nuuf kennaa fi warqii nuuf kenna yookaan ammoo warqiidhaan nuuf jijjiiraaf gara Federaal Riizarvitti gara Feditti deemanii maallaqni doolaarri isaan harkaa qaban gara warqeetti akka jijjiiramu gaafatan. Haaluma kanaan wal qabatee biyyoonni biraas fakkeenyuma kana fudhatanii yaaddoo qaban irraa kan ka'e doolaarri waraqaan harkaa qaban gara warqeetti akka jijjiiramuuf sochii eegalanii. Ameerikaan durattuu rakkoo diinagdee isii mudate irra aanuudhaaf jecha hanga warqee lafaa qabdutti yookaan kuusaa keessaa qabdu olitti doolaara hedduu maxxansitee raabsitee turte. Silaa ta'uu kan malee doolaarri raabsamuu qabu hanguma warqii biyyi takka yookaan Ameerikaan kuustee harkaa qabduuti. Garuu Ameerikaan warqee qabdu olitti doolaara hedduu piriinti gootee yookaan maxxansitee waan ta'eef yoo biyyoonni addunyaa hundi kan doolaaratti dhimma bahaa turan, kan doolaara qabatanii irra taa'aa turan, doolaara qabatanii dhufanii warqee keenya nuuf kennaa yoo jedhan warqeen hunda isaanii walii hin gahu waan ta'eef rakkoo keessa seenuu salphachuu fi qaanii guddaaf saaxilamuu isaanii akkuma hubataniin tooftaa biraa baafatan. Ameerikaan rakkatte kan cinqii keessa seente
tooftaan isiin baafatte yoo jiraate bara 1971tti Riichaard Niiksan har'arraa jalqabnee warqeen isiniif kenninu hin jiru, warri doolaara harkaa qabdan hundumti numa amanaa, numarratti abdii keessan gatadhaa, doolaara yookaan waraqaa harkaa qabdan qabadhaa turaa labsii jedhu baase. Labsii kana baasuu isaatiin biyyoonni addunyaa akka nu hin jaallanne akka nutti dheekkaman ifa galaadha. Garuu haala qabatamaa amma jiru kanaan dantaa Ameerikaa tiksuun kaayyoo keenya isa jalqabaati waan jedhuun jala sararee jechuudha. Yeroo kanatti biyyoonni addunyaa warqee arganna jedhanii doolaara harkaa qaban, doolaarri waan warqeedhaan jijjiiramu osoo hin taane waraqaa yookaan baala ta'ee hafee jechuudha. Rakkoon kun biyyoota hedduutti yaaddoo guddaa ta'ee osoo jiru, haaluma kana keessatti bara 1973tti yeroo akkuma bara kanaa oil crisis hamaan uumametti Ameerikaan fi addunyaanis gaazni yookaan oiliin hangam diinagdee addunyaatiif, hangam biyyoota hunda biratti barbaachisaa, qabeenya hedduu murteessaa akka ta'e hubatanii yeroo kana warri Ameerikaa mala tokko argatanii yookaan ammoo shira peetrodoolaar jedhamu kana xaxanii jechuudha. Dhimma peetrodoolaarii kanaan wal qabatee Ameerikaan maal gooti? Saawudii amansiisuudhaan yookaan sodaachisuudhaan yookaan akka daa'imaa gowwoomsuudhaan kana booda gaazni gurguramu kamuu biyya doolaara qabattee dhufte qofatti gaaza gurguruu qabdan waan jedhu Saawudii amansiiste. Saawudiinis yaada san ni fudhatte. Bara 1974 irraa jalqabee Saawudiin akkasumas ammoo biyyoonni OPEC almost hundumti isaanii gaaza kan gurguran doolaaratti, kan argatanis doolaara. Doolaarri gurguramu wanti hedduu nama ajaa'ibuu fi wanti adda ta'e, wanti ammoo Ameerikaan dantaa ofii qofa ilaaluu, diinagdee isiitii fi biyya isiitiif qofa dursa laatu wanti namatti agarsiisu yeroo san irraa jalqabee tokko gaazni kan gurguramu doolaaraan. Waliigaltee peetrodoolaar Ameerikaan Saawudii akkasumas ammoo OPEC wajjin waliigalte kana hordofee biyyoonni addunyaa hundi sadarkaa jedhamutti gaaza argachuuf jalqabatti doolaara argachuun dirqamatti ta'ee, biyyoonni Arabaa warri gaaza gurguran ammoo doolaara argatu. Doolaarri argatan irraa wanti faayidaa ta'ee hafe gara diinagdee Ameerikaatti kan kallattiidhaan gara diinagdee Ameerikaatti kan dhangala'u jechuudha. Akka fakkeenyaaf biyyoonni OPEC bara 1974tti gaaza gurgurtaa gaazaa irraa gara doolaara biliyoona 70 kan argatan. Kana keessaa bara 1975tti gara doolaara biliyoona 40 kan ta'u diinagdee Ameerikaa keessatti bifa boondii bitachuutiin gara diinagdee Ameerikaatti deebisanii dhangalaasanii jechuudha. Peetrodoolaariin yookaan ammoo biyyoonni addunyaa dhimma daldalaatiin wal qabatee irra jireessatti doolaaratti dhimma bahuun isaanii diinagdee Ameerikaatiif, guddina Ameerikaatiif, sadarkaa Ameerikaan karaa saayinsii, karaa teekinooloojiitiin akkasumas karaa waraana guddaa irrattiin dhaadattu kanaaf gumaacha kana hin jedhamne godheera. Faayidaa addaa, privileejii addaa biyyoota addunyaa irra jiran hunda caalatti faayidaa addaa akka argattu isii taasiseera. Fakkeenyaaf Ameerikaan biyyoota addunyaa irra jiran caalatti akka budget deficit yoo qabaatte rakkoo guddaadhaaf akka hin saaxilamne taateerti. Fakkeenyaaf maallaqni isii hedduu addunyaa irra barbaadama waan ta'eef maallaqa hedduu piriinti gootee yoo gadi lakkiste akka biyyoota biraa rakkoon divaluweeshinii jechuun maallaqni isaanii gatii dhabuu akkasumas dhimmi infleeshinii hedduu isaan hin rakkisuu jechuudha. Ameerikaa maallaqni isii hedduu addunyaa irratti dhimmoota duratti kaasne sanii wal qabatee hedduu barbaadama waan ta'eef doolaarri Ameerikaa hedduu barbaadamaa dugugguruu diinagdee addunyaa, daldala addunyaa ta'uu isaa irraa kan ka'e biyyoonni addunyaa maallaqa gurguddaa qaban fakkeenyaaf akka Saawudii, United Arab Emirates akkasumas ammoo Chaayinaa, Norway
bifa boondii bituutiinis haa ta'u karaa sovereign fundiitiin biyyoonni kunniin maallaqa tiriliyoona hedduutti tilmaamamu investmentii bifa adda addaa Ameerikaa irratti geggeessu. Fakkeenyaaf bara 2025 qabeenyi biyya alaa kan diinagdee Ameerikaa irratti investii godhame tiriliyoona 35 akka ta'utti tilmaamama. Doolaarri hedduu barbaadamaa ta'uu isaarraa kan ka'e fakkeenyaaf Ameerikaan yoo liqeeffachuu barbaadde yoo maallaqa liqeeffachuu barbaadde gatii salphaan liqeeffatti. Kana jechuun waan liqeeffatte irratti dhala xiqqaa kaffalti. Ameerikaan akkas dhala xiqqaa kafaluun dhiibbaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf moorgeejii irratti dhiibbaa qaba. Akkasuma warri moorgeejii fudhatus dhala xiqqaa yookaan interest reetii gadi aanaa kafala. Namni konkolaataa liqiidhaan bitatus akkasuma dhala gadi aanaa kaffala. Faayidaan peetiroodoolaariin interest reetii irratti qabu akka biyyaatti Ameerikaa qofa osoo hin taane akka namoota Ameerikaa keessa jiranittis faayidaa diinagdee addaa qaba jechuudha. Akkasumas ammootu sababa peetiroodoolaariitiif wal qabatee wantoonni Ameerikaan alarraa seensistu konkolaataa haa ta'uu, elektirooniksii haa ta'uu, akkasumas meeshaalee adda addaa gatii rakasaan gatii gadi bu'aadhaan gara Ameerikaa akka seenu fayyadamtoonni yookaan ammootu fayyadamtoonni Ameerikaa gatii gaariidhaan akka argatan taasiseera jechuudha. Peetiroodoolaariin Ameerikaaf yookaan ammootu uummata Ameerikaatiif jiraattota Ameerikaatiif akka diskaawunt kaardiitti namoonni ilaalan yookaan ammootu hayyoonni bifa saniin kaahan jiru. Faayidaan peetiroodoolaariin Ameerikaadhaaf qabu faayidaa diinagdee qofaa miti. Gama biraatiin Ameerikaan doolaara akka meeshaa siyaasaatti yookaan meeshaa dippiloomaasiitti dhimma itti ba'ati. Hedduun sochiin diinagdee akkuma duratti jenne doolaaraan waan geggeeffamuuf tiraansaakshinii hedduu kan geggeeffamu karaadhuma baankilee doolaara baay'inaan qabaniiti. Afaan biraatiin garuma baankilee warra Ameerikaa kanaan jechuudha. Ameerikaan biyya tokko wajjin yoo rakkoo qabaatte doolaaratti dhimma bahuudhaan biyya san irratti dhiibbaa adda addaa fakkeenyaaf qabeenya isaan doolaaraan qaban kan baankii Ameerikaas ta'ee biyyoota biraa keessaa qaban akka hin sochoone irratti ugguruu, firiis godhuu, qoqqobbii diinagdee, qoqqobbii siyaasaa irratti gatuu, diinagdee biyyoota laamshessuu fi burkuteessuu kanneen gootii. Fakkeenyaaf Iraaniin irratti waan ta'aa turre, Venezuelaa irratti waan ta'aa turre, kana dura Iraaq, Liibiyaa biyyoota hedduu kaasuun ni danda'ama jechuudha. Biyyoota itti aarte hunda doolaaratti dhimma bahaa. Tokko diinagdeen isaanii akka hin sochoone waa hunda keessaa dirree diinagdee irraa akka bahan kophaa akka dhaabbatan irraatiin dhimma daldala addunyaa irrattis biyyoonni Ameerikaan jibbite, biyyoonni Ameerikaan xireeffatte, biyyoonni Ameerikaan rukutuu barbaadde doolaaratti dhimma bahuudhaan biyyoonni daldala addunyaa irraa akka qooda hin fudhanne, gaaza akka hin bitanne, waan barbaadanis gurguratanii akka waa hin arganne godhuu irratti daangaa itti gootii jechuudha. Karaa qoqqobbiitiin wal qabatee gama saniin akka meeshaa waraanaatti dhimma itti baati. Gabaabumatti hirmaannaan biyyi takka diinagdee addunyaa keessatti yookaan sochii daldala addunyaa keessatti qabaattu kan milkaa'u yoo Ameerikaan eebbiste qofa. Doolaarri Ameerikaa sadarkaa kanatti humna qabaachuun biyyoota hedduuf waan liqeeffamu miti. Biyyoonni hedduu akka miidhaman akka rakkoo siyaasa diinagdee Ameerikaatiif saaxilamanitti fudhatanii waan hunda godhachuuf meeshaa ofii gurguratanii qabeenya yookaan maallaqa argachuuf dhiibbaan karaa baankii Ameerikaa, karaa imaammata diinagdee Ameerikaa akkasumas ammootu shoorri siyaasni Ameerikaa taphatu waan salphaadhaa miti. Biyyoonni kana dura humna dhabiinsarraa kan ka'e biyyoonni hedduun callisanii gubataa yookaan ammootu aaraati kan turani. Barootaas dhiyoo kana keessattuu waggoottan 20 dabran kana Chaayinaan fa'aatii cimaa jabaataa humna godhataa as bahuun isaanii Raashaa fa'a wajjin ta'anii
warri ba'aa kana ba'aa doolaaraa yookaan ba'aa Ameerikaan itti feete kana baadhachuu dadhaban warri doolaara kana ba'aa doolaaraa kan akka gabrummaatti ilaalan waan kana yoo danda'an ofirraa hambisuudhaaf ofirraa kuffisuudhaaf yookaan ammootuu gaagama inni fiduu malu ofirraa hir'isuudhaaf sochii adda addaa yaalii adda addaa godhaaru. Egaa bakkiti ijoon Ameerikaan rakkoo guddaa biyyoota humna qabanis haa ta'u xixiqqoo wajjin rakkoo keessa bakki isii itti galte as bira yookaan dhimma kana jechuudha. Biyyoonni addunyaa dhiibbaa kana jalaa bahuudhaaf wixxifataa jiru. Ameerikaan humnaanis fedhiidhaanis ta'e dirqiin biyyoonni hundumtuu siistemii doolaaraa kana doolaaratti dhimma bahuu kana jala akka turtu biyyoonni hundi achi jala akka turanidha kan barbaadan. Isiidhaaf dantaa ofii tursiifachuu, ol'aantummaa isii mirkaneeffachuu, doolaarri isiidhaaf madda galii, madda jireenya, madda diinagdee isii akka ta'etti akka turu mirkaneeffachuu barbaaddi. Biyyoonni kuwwan ammootuu siistemii kanarratti fincilutti jiranii jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf akka dhuunfaatitti biyyoonni tokko tokko akka Chaayinaa akkasumas Hindiis, Raashiyaan fa'aatis waan daldalan, waan walitti gurguran, walirraa bitan doolaara qofaan osoo hin taane yookaan yuuroo fi paawundii qofaan osoo hin taane maallaqa isaaniitiinis waan tokko tokko walirraa bituu, walitti gurguruu wantoonni akkasii waan eegalantu jira. Amma ammoo dhawaataan deemanii biyyoota Arabaa tokko tokkos hanga tokko maallaqa isaaniitiin gaaza irraa bituu waan jiru irratti karaan ittiin amansiisaa jiran, karaan ittiin fudhachiisaa jiran jira. Sana biras dabranii ammootu karaa biriiksitiin alternative currency, digital currency waan akkanaa kan doolaara irraa isaan walaboomsu uummachuudhaaf yaaliin adda addaa carraaqqiin godhamaa jira. Ameerikaan wantoota akkanaa kanneen kallattiidhaan buddeena kiyyatti ija tiyyatti dhuftanii kana callisee hin taa'udha. Egaa wantoota kana jechuudha kan Ameerikaan akka xiqqeeffattee biyyoota hedduu akka unkuttuu bakka hunda keessatti dhimma hunda keessatti harka isii akka naqattu Venezuelaa irratti qoqqobbii akka gattu Maduroo masaraa keessaa fuutee mana hidhaatti akka darbattu ammas ammootuu Iraan keessatti waraana guddaa kan akka bantu sana duras ammootuu Iraaqiin akka burkuteessitu Liibiyaan akka hin jirre yookaan ammootuu Liibiyaan akka diigamtu kan gooteef dhimmoota kanaafi jechuudha. Ameerikaaf doolaarri humna irreesiiti. Ameerikaan doolaaratti dhimma bahuudhaan waggoota 50 dabran diinagdee addunyaa huutee qabdeerti. Akka hayyoonni hedduu jedhanitti faayidaa hin malle argataa turteerti. Karaa kanaan diinagdee isii akkasumas ammootuu humna waraana isii cimsatteerti.